Ashama harka fuunee daawwattootaa fi kabajamtoota waleetu bee nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu hunduma keessaniifuu ani nagaa kootii galata waaqayyo. Asumatti haaltuudhaan warroonni waleetu beetiif maatii hin taane akka dhuftanii gara maatii isheetitti dabalamtanii yaada tokko irraa qooddattan kabajaadhaan isin gaafadha. Warroonni immoo maatii ishee taatan immoo laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan saanduqa koomentii jalatti wantoota yoo wanti isheen hojjettu dogongora qabaatti dogongora ishee akka sirreeffattuu fi yoommoo dogongora hin qabaanne ta'e akka jabaattee hojjettu akka barreessitanii jajjabeessitanii immoo kabajaanan isin gaafadha. Asuman taansuudhaan isiniin jechuu jaaladha obboloota koo. Okay, har'a immoo sagantaa ajaa'ibaaf dinqisiisaa kan ta'e qabattee dhiyaattee jirti gara fuuldura keessanii. Hanga sagantaa keessummaatti sagantaa gaafii deebiti hanga xumura sagantaa keenyatti hanga xumura keessummaa keenyatti nu wajjin turaa jechuun keessummaa keenya nu bohaarsaa jechuun immoo kabajaan isin gaafanna. Asumarraan immoo qaxxitumaan gara sagantaa keenya keessummaa keenya keessummeessuu fi kabajaadhaan garas haa deemnu. Ashama kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo qaqqaalii warroon addunyaa irratti argamtan. Akkasumas obboloota koo kan biyya keessaaf kan biyya alaa akkam jirtu nagaa keessanii nagaan koo kan kabajaaf kan jaalala idduma isin jirtanitti sinaa qaqqabuun jedha an obboleettiin keessan nagaa kooti sinis akka nagaa qabdan waaqayyo biraa abdiin qaba. Akkasumas hordoftoonni waleetuuf akkam jirtu nagaa keessanii an obboleettiin keessan nagaa kooti har'a fi deebii obboleettii keenya kabajamtuu fi jaalatamtuu waleetuuf waliin taasisuuf kara istiidiyoo isheettiin affeerramee jira. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u haga dhuma qophii keenyatti siniin jedha. Sumaan haga dhumaatitti nu waliin ta'a kabajaa fi jaalalaan sin gaafadha siniin jechuu jaaladha obboloota koo qaqqaalii. Gaafii ishii nagaan waaqayyo siif haa ta'u jedha jalqaba irratti siifis hunduma keessaniifu nagaan waaqayyo nagaan hunda dursa nagaan waa hunda dursa waan ta'eef iddoo jirtanitti nagaan waaqayyo lafaa fi mana jirtanitti isiniif haa baay'atu hunduma keessanii isiniin jedha obboloota koo. Maanis nagaa kooti galata isa. Gaafiin ishii tokkoffaan akkas jedha. Hiyoota ati eenyu akkamittiin of ibsitaa jedha. Of ibsuu kanallee waleetoo osoo ati ana ibsite natti tola ture garuu haga gaafattee gaafii kee deebisuuf immoo iyyuutu waan muraasa siifan jedha. Kanaaf immoo siititti naa xumura. Ani hiyooti nama obsa qabeessa nama akka lafaatitti irra deemuu danda'an. Hiyooti jechuun nama kaayyoo ofiitii fi malee jecha namaatii fi iddoo hin qabnedha. Nama kutannoo fi murannoo qabudha. Akkasumas nama namaan dafeetu namaan walii galuudha. Nama namummaa isaatiif xinnaa guddaa osoo hin jenne namummaa isaatiif nama kabajuudha hiyooti. Akkasumas immoo iyyuu nama na tuqaa bichaa jibbuudha. Eenyumtuu garuu tuqamna nama ofitti dhiisan fakkaanne malee nama tuqus miti. Nama namummaa namaatiif nama kabaju nama namaaf bakka guddaa qabu nama namaaf yaadu nama namaaf dhiphatudha hiyooti. Kanarraa immoo of ibsuun xiqqoon ulfaata. Abbaan eebba ofiin dogongoruu Oromoon akkuma jedhasanii. Kanaaf immoo iyyuu walee siif dhiisee hin jiraatsin jedha obboleettii koo qaali. Gaafii lammaffaa ejjatti dhalattee guddattee hiyooti jedha. Ani kanan dhaladheessi kanan guddadheessi Arsii Roobeedha. Arsii Roobee godinni keenya Arsima aanaa Diksiisii ganda Qacaa Keeshimoo jedhamu achumattan dhaladhees achumattan guddadhees barumsa tokko haga 8 mana barumsaa Langidoo Sadaqaa jedhamu achittan baradhe kutaa
9:10 immoo yoo mana barumsaa Hamdaa Diksis jedhamutti baradhe akkasi sin jedha obboloota koo. Gaafii arfaffaani erga gara miidiyaa kanaa dhufte namni jaalala irraa si qabee jira yookiin namni jaalala si gaafate jira jedha. Namni jaalala na gaafate jiras garuu milkoofne jira hin milkoofne abbichisuuni. Ani immoo namni jaalala irraa na qabe hin jiru kan na gaafate garuu hin jira itti milkoofne akkasin jedha waleeko. Jaalallee yookiin abbaa gaafiin arfaffan jaalallee yookiin abbaa manaa qabdaa jedha. Eeyyen qabasin jedha obboleettii koo qaaliif gaarii nama. Gaafii shanaffaa sababni biyyaa baateef maali jedha. Sababni biyyaa ba'eefi anis akkuma nama kamiitu hojjedhee jijjiiramuu fi kanan qaburratti jijjiirama fiduuf kanan qaburratti dabalachuu fi fin biyyaa ba'e. Namni tokko tarii gaafa biyyaa ba'u beekta waa karoorfateetis biyyaa ba'a, tarii itti fakkaateetis biyyaa ba'uu danda'a. Ani garuu gama kootiin akka kootiitti wanti biyyaa ba'eef kanasin jedha. Gaafan biyyaa ba'u immoo yuutoo marqa gubataa kan nyaata keessa isaa argaa sani biyya namaa kanallee kama dhufee keessa geetu waan isaa arga beektu waanuma algarra taa'anii waanuma algumarra taa'aniitu mallaqni dhufu akkas fakkaata. Garuu keessa hoggaani biddeenni mana ofiitillee afeen nama raffisa. Biddeenni mana ormaa alangee qabaa nama leenjisaa sani waa hedduus baree waa hedduus muuxannoo hedduusin arge. Hundumaafuu galatasaa jechuma akkasisin jedha obboleettii koo qaalii. Gaafii shijaaffaan maatii kee keessaa eenyu sirriitti jaalatta jedha. Maatii kiyya garuu hunda isaaniitu nan jaaladha. Dhugaa dubbachuuf baay'een jaaladha. Maatii koo, obboloota koo, haadha koo hundumaa nan jaaladha. Hunda isaaniitu Waaqayyo umurii naaf haa dheeressu. Garuu isaan keessa tarii qomni kun wal taraa miti. Naga tokko wal taraa. Isaan keessa harmee koo baay'een jaaladha. Dhugaa hagan gaafaas dhufeetillee yoo guyyaanis dadhabe guyyaa lamaan ishiin argine natti hin tolu, keessi koo gammachuun qabu. Baay'ee tokkoon jaaladha ishii. Maaliif namni harmee ofii hin jaalanne illee hin jiru. Addunyaa kanarraa garuu namni akka ishii itti wannoo jedhu jaaladhus hin jiru. Maalumattuu ishiin madaalu. Kanaafuu warroonni haadholee keessan qabdan Waaqayyo haadholee keessan umurii isiniif haa dheeressu. Anaafis immoo harmee koo Waaqayyo umurii isiif haa dheeressu. Nagaan itti si haa deebisu naan jedha. Isinis obboloota koo warroonni biyya garaagaraa keessa jirtan haalaa fi jireenyaaf jettanii warri biyyaa baatan nagaan maatii keessan guututti sinaa deebisu siniin jedha. Sumaani namuu jireenyaaf kaayyoo ofiitiif biyya maatii ofiitirraa fagaata malee jaalate namni maatii ofiitirraa fagaatu hin jiru. Kanaafuu harmee koo tan jaaladha. Asumaan immoo yookaan faazariinis kana dhagee obboloonni kootas dhiifama siniin jedha. Aguma qubni kun quba kana caaluufan ishee caalchise waan biraa miti. Siniin jaaladhu sun ta'e garuu hunda keessan jaaladha garuu ishee akkasumatti. Gaafii torbaffaani muudannoo hin daganne keessaa lama nuuf himi jedha. Muudannoo hin daganne yeroo daa'ummaa kootii yoo ta'e muudannoo hin daganne wayii aannan raasinaan jetteet maazariin tiyya warra du'aa deemte yeroo ishiin achi deebitu ani maal godha amma aannan kana gabbaasee alatti raasee daddafeetu isa baasee ijoollee wajjiniin taphachuun barbaada. Yeroo sanii
yoon beeytu yeroo daa'ummaa amma gadan baasa jedhee aannan kana qabee hondeemu hibboon kun guban maroogo bakkuma lafa ta'in harkaan mucucaate yeroo san immoo iyyutu akka ammaa kanallee hin taane loowwanis baay'ee jiru yoo baay'ee garuu sooressas ta'uu baatu maatiin koo akka yeroo saniitti baay'ee tokko waannoodha. Guyyaatti hibboo lama fa'aa sadi fa'aa gaafa raafamu jira gaafa sanii aannan hibboo lamaati kan saamsameetu jiru. Isa san gadan baasoo hin jedhu isa san dafee baasee kan biraa sanarraa soo hin jedhu hibboo sannan cabse aannan sun akkasumatti dhangala'een bade guyyaa sun jimaata akka sanbata moo gabaan deemuu fidhadhaa kana maazariini amma isa sun harkaa cabee dhangala'e kan lammataa sanillee yoo nannaan fuudhee amma muddama aara saniitiin na fuudhee too sanis raasoo hin jedhu sanis leekin wanta itti saamsan tushaa yookiin akkasii maagoo wayiiti jira inni sun hin cite isa lammataa sanis inni sin cabee aannan sun akkasumatti dhangala'e inni amma maazariin dhuftee dhadhaa hin biibdee isa gootee na safaranaan jette wanta itti safarantu jirani beektu hundi keessanuu kubbaayyaa yookiin wanta tokko tokkotti safarameetu gabaatti geeffama malee kanatti inna waanuman jedhu wallaalee yoo ishiin dhuftu bunan daffisaa jira buna san daffisee amma galgalaa'ee boqqolloo wayii mana dubeera boqqolloo san keessa seeni ergasii yoo horiin galummoo gorondoo wayii waan jedhamu jira wanti hoolataa fi ra'een jabbileen itti naqamtu akkanumatti ol laqanii manuma keessa ta'ee jechuudha balbala bichaatti cufan. Amma zoor je'ee tayyoo galgalaa'u kana gorondoo san keessa seeni ka sababa aannan sanii na aanti jedhetan baay'ee sodaadha ulee baay'ee sodaadha ishiin garuu nan dhooftulleedha waan baay'ee na jaalattuuf ijoollee keenya keessa gorondoo san keessa seeni odumaan achuma keessa taa'uun rafe isaan ala na barbaadanii mandara na barbaadanii warra eessumaa faana barbaadanii ollaa mandara na barbaadu ani garuu gorondoo san keessa rafe odumaan rafu ani ra'ee ta'ee hoola ta'ee waan na dhiitten beeku. Safara kana ammallee narraan banne achuma keessa dorra waan na dhiite waliin beeku dhiini yanarra yaa'ee ergasii yoo amma siistariin akkamitti akka ishii yaaddeen beeku dhufte baay'ee tokko na soqanii ginnan argine yoo ergasii ishiin baatarii natti ibsite na laalta'anii narrafa garuu dhiini fuula kiyyarra na yaa'e bakka maazariin gaafa isaan dhugaa sababa kiyyaa'een gaggabdeeyyuu. Ergasii achi keessa na baasanii maal gochi keessa seentiraan jaanii adina dhaantaniif jedheen baay'ee sodaadha ulee waan ta'eef yookaan algaa jala seenaa yookaan jidduu wayii seena malee yoo waa balleesse hin dhaannamu baay'ee waan an ulee sodaadhu mudannoon an daganne keessa isa lama nuu himinaan jette tokkommoo yuutuu yeroo mana barumsa deemne malkaa wayii kan ceeneetoo mana barumsa deemnutu jira inni sun bishaan baay'ee guuta ganna. Caama wayiiti jira caama dheeraa kana kan luka tokko na jalaa fudhate bishaan oduban qabadheetoo namatu keessa harka qabee nu baasa oduban caama kana qabu tokko na harkaa qanii san baqqaa hin boonyeen boo'ee caama sanii mudannoon kiyya kana tokko sinin jedhaa saasinitti hin baay'isu kana fakkaata. Gaafii meeqaffaadha 8ffaa argeenye sababni barumsa kee addaan kutteef maali jedha barumsa kiyya sababni addaan kutee fi akkuma nama tokkootu kutaa 10 ga'e maatirikii fudhadheen jira inna maatirikii akka har'aa kana xumurre akka boruu lafaa oolleeti akka iftaanii kana fiizaan kun naaf deebi'e 15 keessatti naaf deebi'e inna obboleettiin xiyyeemmoo yeroo san Dubaay jirti. Annatti illee fakkaate wanumaaf bakka biyya alaa kun gisee sanaan fi waan addaa tokko ture hundumti keessanuu ni beektu waan ta'eef inna akka har'aa kana inni naaf gaafa deebi'u maatirikiin illee bariisa san dhufe jedhan qabxiin kiyyallee garuu homaan jedhu inna maalan caalchisere jireenya biyya namaa kanaaf filadhe yaa barumsichas gate qabxii dhuftes gate karaa ka biyya ormaa kanan dhufe yaa ta'uudha hundumaayyuu bare yoo rabbi jedheemmoo galeetillee barumsa kiyya san itti deebi'ee bakka nangaa jedhee yaada qaba yoo waaqayyo jedhe inna sababa san kanan addaan kute
Yoo akka ammaa kana 12 miti yeroo isaan 10 itti xumurama garuu maatirikii naga dhufe moo YouTube bakka leenjiin jirutti deemtee leenjita. Ani sanillee eeyne kunis hin dhufe ani ka isa sani ka lafuma goree tanan kama biyya namaa kana fidadhe kinoo as geessanii jedha sababa sani sababni barumsaa kiyyaa kutee dhufeef jechuudha. Garuu hiriyoonni kootii fi obboleettiin tiyyasta akkas yeroo isa walii fudhanne isheenis bakka jirtu amma ilaalus hundumtuu carraadhas waa gochuu miti fayyuma nuufaa kennuu hundaa hin dhaqqabna siniin jedha obboloota koo akkasii siniin jedha. Sababa kanatti addaan kutee dhufe barumsa. Gaafii saglaffaa mudannoo biyya ormaa qabdaa. Mudannoo biyya ormaa kana namni dhabee jiraare. Suuqii wayitiitu jira safara kana asitti wanti hunduu ni gurgurama. Xirii gabbaadhaan hin jira suuqiin. Gaafa wayitii wannoo bitinaan jettiin madaamti jechuudha. Chicken yookiin dijaaj jedhamu kana ni beektu hundi keessan isa bitee misaa guyyaa hojjedhu naan jette. Amma hagan deemee haxirii ba'u chicken yookiin dijaaj naan jette sammuu keessana jira jechaa tanan deema. Haaraa wallee dheroo fannuufee amata akkasi. Sammuu kiyya keessa uumana jira. Haxirii wucci baana na harkaa badee maqaan chickeniif dijaajii amma maalaan godha waan ol deebi'ee gaafa dinatti iyyiti. Akkaman godha kan jedhu sammuu kiyya keessa bakka na wannoo na jedhe. Amma deemee tanaan namicha waan man godhu wallaalee fakkiin itti argisiisa jedhee barbaadeen dhabe immoo yuutuu wannoo keessa suuqii keessa. Yoon immoo maal akka jedhuun bakka na harkaa badee achumaanaan silkiin harkaa hin qaba. Kan ijoolleedha yeroo tokko yeroo ta'an yeroo ayyaana wannoo olii erginu suuraa lukkuu waan kan waliif erginu kan. Achumaanaan silkuma kiyya banee tanan suuraa lukkuu takka erge. Achumaanaan birriitti argisiise tanaanan akkatti suuraa silkii sana wannoo lukkuu sanii tuqee akkanan jedhin birriidha. Ergasii namichi natti kolfee du'e. Isuma san namichi tiyyatti dawwalee yoo nani garuu namichi kolfan lafumara deemti. Akkasittan bitee galee maqaa lukkitti dagadhee jechuudha. Garuu bitee galee akkasumattuyyuu suuraa sanitti argisiisetu maanan bitee too galee. Akkasii siniin jedhamu mudannoon biyya namaatti qabu. Inni biraates mudannoon ani qabu guyyaa wayii mana kan biyya kanatti feermuuziin targa jedhama. Isheen saaloonii teessee shaayii naa fidi naan jette. Inni shaayii kana naa fidi targa fi maxxaa jetti. Mana mitiin tun maal jettiin jedhan deema. Targaan kun immoo nu biratti lakkoofsa siyyaara makiinaa ta'uu nan beeka. Namittiin makiinarraa baasii fidi naan jetti maal jettiin jedha. Ergasii ammas rammata naan jette yaa rabbi kiyya naa garuu dide ammas. Ammacha waanan kinoo madoosha mismaariin qaxaqqaxan kun hin jira mana keessa. Isa fudhee too gadi ba'e. Yoon gadi ba'u daa'imni maskoota irraa na laalti. Isa deemta naan jette ammas qophaa'an itti argisiisa makiina bira deeme kaarraa baasee fiduunidha. Achaanii dhuftee natti gadi baatee isa deemta naan jette. Achaanii makiina biraan dhaqee kanan irraa baasee too fiduu hedan jedhe. Achuun namittiin achumatti kolfaan durte harka na qabdee olla deebiste kana naan jette. Kana malee kunis iyyaara. Kana baastee fiduufi naan jettee niin jedheen taarga jettee dammoo taargaan biyya keenyatti lakkoofsa siyyaarati. Mooyyuutu biyya kanatti immoo feermuuzidha jedhan. Ergasii micayyoo wayitii jira ollaa kana micayyoos amboo turte biyyi ishii amboo amma gara biyyaa deebite. Micayyattiin dhuftee akkana waan akkanaati jennan gaafsanis kolfanatti hin kolfine hagarraa natti kolfani. Innaa hundumtuu inni baratamanis inuma keessa taruusi keessa tareetis har'a ga'ee kinoo mana kanatti galata isaati. Waa hedduu keessa taraa mudannoo biyya namaa namni dhabeen jiru osoo haasofnees kan dhumatu miti. Akkasas siniin jedha obboloota koo qaqqaali. Gaaffii dhumaatirra ga'een jira na fakkaate. Gaaffiin dhumaa yuutuubii kanarraa eenyu sirriitti dinqisiifatta?
namni nan dinqisiifadhu yoo jiraate akkuma anaa lafaa dhuftu akkuma anaa immoo lafaa biqiltu nama roofu guddachaa jiru nama namummaa isaatiif kabajju nama namummaa isaatiif jajjabeessitu nama namummaa isaatii fi kabaja kennituu fi kanan arge garuu warroota guddatanii osoo hin taane warroota akka kankoo roof lafaa dhufan yoo dinqisiifadhu barbaade namni nan dinqisiifadhu jiraate naatiyye naatoo tuubii fi maashaar maaliifi waan biraaf osoo hin taane namummaa namaatiif nama kabajuu isaanii namummaa namaatiif nama jajjabeessuu isaanii namummaa namaatiif nama bira dhaabachuu isaaniiti baay'ee isaan dinqisiifadha isaan lachuu namoonni biraatillee jiru mooyyutu hundi keessanuu garuu aga maqaa nama lama tokko naaf dhayinaan jette nama kana lamaan fakkeenyaaf nan dinqisiifadha baay'ee nama faana dhaabatudha baay'ee nama jajjabeessudha baay'ee namaafis kabaja kennu namaafis iddoo guddaa qabudha akkanumatti itti fufaa isiniin jedha obboloota koo qaqqaalii walaa jajjabeessinu wal faana haa dhaabbannu yoomiyyuu taanaan nuti tokko amantaa fi lagaa fi gandaa waliin qoqqoonnu nuti Oromoon tokko walaa jajjabeessinu wal faana haa dhaabbannu harka walaa qabannu xinnaan akka xinnaatti guddaan akka guddaatti osoo wal cabsuu hin taane osoo lamiin taane wal gorfannee wal faana dhaabbannee harka wal qabannee bakka guddaa akka waliin geenye obboloota koo asumaan dhaamsa koo kan obbolummaa tasiniif dhaaba olamachuu irra wal gorfachuutu caala wal cabsuu irra gorsanii wal deeffachuutu caala beekas akka beekumsa isaatti wallaalinsa akka wallaala isaatti wal faana haa dhaabbannu walaa kabajnu walii faayaannu guddinni kan koo guddina keessan akka ta'u guddinni keessan immoo guddina koo akka ta'u wal faana haa dhaabbannu walii faayaannu walitti yaadu osoo hin taane harka walaa qabannu siniin jedha obboloota koo qaqqaalii asumaan gaafii obboleettii koo waleetuuf kabajamtuu fi jaalatamtuu kan taate istiidiyoo keetitti na affeerte gaafiif deebiidhaaf asitti na waamuu keetiif guddaa galatoomi maqaa daawwattoota keetiitiin guddaa si galateeffadha daawwattoota waleetuuf warri nan beekne hoo jiraattan ani heeyottuubin jedhama walaa jajjabeessinu siniin jedha jabaadhaa harka wal qabadhaa wal biran tarinaa sinin jedha obboloota koo hunda keessanuu sinan jaaladha rabbiif jecha sin jaaladha ana olitti immoo waaqayyo abbaan seenaa namaa jijjiiru inni sinaa jaalatu sinin jedha qaqqaaliiwwan koo bakkan balleessetti yoon dogongora qabaadhe na of kalchaa iddoo jirtanitti horaa bulaatii deebanaa sinin jedha baay baay